lafti soomaa garaan saa agabu Oromoon koo walloo rashanamuun qabu kan namaan barbaanne waan saatiin jiraata waraabessi guyyaamaaf walloo koo nyaata waggaa waggaa yeroo soomanaa eeggatee adawwii walloo koo boqonnaa dhoowwate rakkateen kadhanne mana namaan dhayne eenyummaa isaa gatee dhugaa isaarraan mayne an maaliin danda'a sila sumaan qabu garuu rabbiin kiyya guddaan furmaata waan dhabu wantan himaa jiru quuqama qomooti miidhamni walloodhaa miidhama Oromooti akka taane yoo beekne akka taanu wallaallu Oromoo koo wallootiin gurra ta'uu haa yaallu walcinaa dhaabbannaan fuuldurrii balloodha atti dhagahama anis bar walloodha. Itti aanu gareen artistoota Oromoo faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessatiin durfaman namoota wallootti halaallee xiinxalafannootiin madaa'an yaala fayyaa gara Adaamaa dhufan yaalamaa jiran biratti argame deeggarsa taasisuufiin isaanii jiraachuun itti fufe jedhameera. Ijoolleen Oromoo biyya Baharitti argamanis karaa garee kanaan deeggarsa taasisan. Kana malees gareen artistoota Oromoo kunneen achi magaalaa Adaamaatti haadha warraa artistii Nuwaay Goobanaa dhukkubsattee jirtu gaafachuudhaan waan yaalaa ta'uuf maallaqa harkatti kennaniifii jiru. Artistoonni Oromoo guyyaa har'aa bakkichatti argamanii warroonni walloo irraa banaman kun akka dhaabbatu nageenya uummatichaa akka eegamu ejjennoo tokkoon gaafatanii turan. Dabalatas ogeeyyiin fayyaa hospitaala Adaamaa fi Jeeneraal Adaamaa gaafatanii turan. Jaallatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turaadha. Viidiyoo kiyya ishee laayik gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaadha. Warroonni ishee laayikiidhaan na jajjabeessitanis guddaa galatoomaa galata qabdan isiniin jechuu hin daganne akkasumas yaada fi qeeqa qabdan koomentii jalatti akkana beeksiftan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa warroonni maatii kiyyaas ta'uu barbaadda Fayyisee jettanii gama maatii kiyyaatitti yoo dhuftan isin simachuun jaaladha. Viidiyoon har'a isiniif qabadhe isiniif dhiyaadhe. Egaa tibbana akkuma miidiyaa hawaasaa guutuu irratti dubbatamaa ture waa'ee walloo irratti isa irratti har'a barattoonni yuunivarsiitii Arsii hiriira bahuudhaaf halaallii uummata walloo irratti taasifamaa jiru balaaleffachuudhaan kan oolan jechuudha. Isaan keessaa qibxata kaleessaa bitootessa 26 bara 2024 yuunivarsiitiin Arsii mooraa Dilshoo keessatti halaallii uummata irra gahu kan balaaleffatanidha. Kaleessa ganama naannoo sa'aatii 2 irraa eegalee akka hiriira jalqabuuf jedhaniin hooggantoonni mooraa yuunivarsiitichaa barattoota dubbisanii yaadan hooggantootaan keessaa quubsaa waan hin taaneef hiriira bahuu sagalee isaanii dhageessisan gara miidiyaa hawaasaatti himan. Bulchiinsi yuunivarsiitii hiriira gaggeessuun dhorkuu akka tures himanii jiru. Uummata walloo karaa deeggaruu barbaachisu deeggaruu qabna malee as keessatti hiriira bahuun dhorkaadha jechuudhaan sagalee keenya akka hin dhageessifanne nu ittisuun yaalanii turan jedhu. Akkuma hooggantoonni moorichaa jedhan karaa barbaachisaan uummata walloo tumsa barbaachisaa ta'e osoo jiru gaafii uummata keenyaa qaamonni dhimmi ilaallatu dhagahuu fi arguu qabu jennee waan amannuuf hiriira taasisuun uummata keenyaaf sagalee taanee jirra jedhan. Humni mootummaa mooraa alaa fi keessaa dhiibbaa barattoota irratti taasisuuf yaalus
tarkaaffii nurratti fudhachuun itti gaafatamummaa fudhannee hiriira kana baana jechuudhaan barataan moorichaa karaa miidiyaa hawaasaatti dabarsee jira. Halaalliin uummata Walloo irratti taasifamaa jiru kan haa dhaabbatuu fi nageenyi isaanii haa eegamu jechuudhaan hiriira nagaa baanee jira. Egaa dhimmi ilaallatus rakkoo uummata Walloof mirmannaa akka taasifamus sagalee isaanii dhageessisatanii jiran jechuudha. Ajjeechaan